jenneen isaatu ani nama jedhe. Isaatu ani waaqa jedhe moo atiitu waaqa jedheen? Macaafa qulqulluutu natti hime. Yaa goobas natti hime boqonnaa kan ta'a. Qaal baqaalati Yesuusin waaqa jettaami? Eeyyee. Yesuus ani waaqa jedhee qaal baqaal? Qaal baqaal alaalee maaleen ko jenne ko. Bakka eegan jedhin maal ati kijibaadha. Hin kijibin ree maal waan Yesuus hin jedhin ree? Hin jedhin kaa? Maaf wangeela irra keessa isa anaatu Yesuus qaal baqaal ani waaqa hin jenne qaal baqaal ani nama jedhe. Maaf irra keessan isin? Kanaaf qaal baqaalii ani waaqa yoo jechuudha baate waaqa miti. Waaqa miti ta'uu hin danda'u. Hin danda'u. Amantii kan keessan akka ta'etti amantii kiyyaa miti. Amantii kiyya waaqayyo abbaan kakuu moofaa keessatti qaal baqaal ani waaqa jedhe moo hin jenne waaqayyo abbaan? Qaal baqaaliin jiru barumsi isaa jira barumsa isaa sitti agarsiisa. Barumsa isaa qaal baqaaliin jiru barumsi isaa moo jira? Maal jechuu barumsa isaa naan jetta Yesuus ani waaqa keessanii guyyuma. Hin jiraanne maana rakkifta dubaati maaliif waaqa jettaan eega inni ani waaqa hin jedhin? Jechatti qaal baqaalii ani waaqa kan jedhu yoo jiraachuu baate inni waaqa miti jechuu miti. Inni waaqa akka ta'e kan dubbatu jira macaafa qulqulluu keessatti barumsi isaa jechuudha. Maal taatan? Akka jedhu Yesuus Kiristoos dhugaa na biraa fida. Boqonnaan ammaa kun nama qofa dubbatamoo namas waaqas jedhe. Nan shawwaddu afaan Oromoo. Boqonnaa kanarratti nama akka ta'e duwwaa dubbata. Boqonnaa biraa irratti garuu waaqummaa isaa dubbataa jedhee bara. Nama akka ta'e qofa dubbatee miti boqonnaa kanarratti. Yes? Yaa. Nama akka ta'e nama boqonnaa kana. Holdan boqonnaa kana ni fudhattaa nama qofa akka ta'e ni fudhattaa boqonnaan kun akka jedhu. Kanaafuu Yesuus Kiristoos nama moo nama miti boqonnaa kanarratti? Nama dhabar. Yesuus Kiristoos. Wangeela Yesuusitti amanu biyya lafaarra hin jiru nillees hin jiraatu. Hin jiru. Mee kaani dhiira keewwata kanattiin boqonnattiin wangeela Maatiyos Marqos Luqqaas ta'an majookota isin Phaawulosuma dubbii Yesuus hin fudhattan. Akkas jedha. Akkam jedha. Ani dhuguma isinitti hima. Namni natti amanu hojii an hojjedhu ni hojjetaa jedha. Okay, eenyutu akkas jedhe? Yesuus Kiristoos kaa. Okay, maal jedhe? Namni natti amanu hojii an hojjedhu hundumaa nan hojjeta ni hojjetaa jedha. Amen. Dhuga dubbate moo soba? Dhugaadha ree. Okay, ati Yesuusitti amantee? Eeyyeen amaneera. Waan Yesuus raawwatu hunda hin raawwattaa? Yoo eeyyeen raawwadha. Hin raawwatu. Yesuus du'aa kaase moo hin kaasne? Kaaseera. Du'aa ni kaastaati? Akkasi jettee nama hin gaafatin. Sababi maal? Abumaas maal bakka nama gaafataati? Abumaas kun fayyaan qabdooti. Fayyaan qabdu Abumaas? Yaa waan ani indoo waan gurguddaa sabi. Waan siin jedhe hojii Yesuus hojjete hundumaa namni Yesuusitti amane hojii Yesuus hojjete hundumaa hin hojjeta yoo gadi buutee dubbiste ani gara abbaa waan hin deemuuf isin kana caalaa na caalaa hojjetan jedhe. Miti? Ko jiruutiidha warri har'a hojjetaa jiran. Waan jedhe dhiisi waan warra sana si anaaf siin gaafachuu jira warra kaan siin hin jenne si Yesuusitti amantee ati obsi. Ayyeen amaneera. Hamsa moo mi'a filmi'a matoo amantee Yesuusitti. Matoo waan Yesuus raawwatu hunda ni raawwattaa obsi. Raawwachuu hin danda'u. Hin dandeessu? Hin danda'u. Kanaafuu nama ne deemu. Siimee bara kanumaan siin jedhe ammeen maqaa isaatiin. Goobas akkas. Kita hanqaf mana manne ka. Akka jedhu Yesuus namni anatti amane jedha laata. Dhugumaan isinitti baa kijibaa miti piraankii miti. Dhugumaan isinitti maa isinin jedhaa dhaggeeffadha isin kiristaanota barattoota isaatiis. Akkana jedhe namni anatti amanu waan ani hojjedhu hundumaa hin hojjeta jedhe. Takka qofa osoo hin ta'in hunduma yoomsan caala. Ani gara abbaa waanaan dhaquuf kana irra caalaa hin hojjettan jedhe. Ameen. Yoo Yesuus du'aa tokko kaase ati lama kaasuu dandeessa Yesuus daran. In kaasuu miyyeen. Okay, amantee miti dhaabbadhu kennaan jenne. Amantee kennaan jenne bara Yesuus. Namni anatti amane waan raawwadhu hunda raawwataa jedhe moo hin jenne? Jedheera. Ati Yesuusitti amantee moo hin amanne? Amaneera. Du'a haa caaluu nu kaasuu hin dandeessaa? Waan isii araaramu. Ameen. Argitee kabbaad. Namni ati akkana jedhu dhaggeeffadhu mee waan ittiin dabalin caafanni waan hin jedhin akka jedhu namni anatti amane kamiyyuu waan ani raawwadhu hundumaan ni raawwata jedhan qasuma. Kanaaf itti Kiristoositti hin amanneeti. Ara amaneera. Kaasi du'a haa caalu kaasi nu garsiisayye. Du'a caalu ana jeeseera. Moo ana waa. Waaqa seeta Yesuus Kiristoos. Yesuus Alaazaar hin kaafne. Kaaseera. Isaatu ajjeese. Isaa miti. Okay, Hacaaluu si ajjeese. Akkanaati. Kaase yaa Hacaaluu nu.
Angkasiin jedhu ati du'aa kaasinaan jetta. Wa- Maan eh. jetta dhiisuu dhugaa. Wangeelaa jedhe Yesuustu jedhe bar. Okay, sirraan jijjiira. Wangeela boqonnaa tanaa miti biraan hubani. Wangeela Yohaannis, wangeela Maatiyos, boqonnaa 20 takka nu bani bar kana dhiistu. Tabiraan hubani. Obsi. Kana du'aa kaasuu hin dandeessu waan biraatti ittiin siiqa jira. Wangeela Maatiyos 20 takka bani meenu waan biraa jira ammas. Harrakaatiin amananii si agarsiisuu deema galgala ganama kana maqaa isaatii maqaa gooftaan si fudhachiisa. Mee bane kaa dura wangeela kan keetiitu hin amanneeti.